Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo sanaa dhaqqabu jecha kun chaanaala keessan soofuma raappiidha anis mo'edha. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo haarawaa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaatti yeroo fayyadamtan beeksifni adda addaa bilbila keessan irratti dhufuudhaan isin rakkisuu danda'a. Aappoonni baay'een immoo beeksifni akkanaa yeroo isinitti dhufu itti fayyadamuuf illee baay'ee tokko isin rakkisan jechuudha. Keessattuu aappiin akka Imo kan akka Facebook aappiiwwan baay'een isaanii jechuudha. Beeksifni adda addaa akkuma iskiriin irratti isinitti agarsiisaa jiru. Bifa kanaan isinitti dhufuudhaan isin rakkisaa yoo jiraate furmaata ni argattu har'a. Egaa kana qofaa miti aappii tokkoonis wal isin barsiisaa. Aappiin kunis Kaawii jedhama. Aappiin kun akkuma TikTokiti jechuudha. Haalli ittiin banattan illee haalli itti fayyadama isaallee akkuma TikTokiti. TikTok irraa garaagarummaan inni qabu asirratti viidiyoo nama biraa hojjechuun hin danda'amu. Viidiyoo dhuunfaa keessanii kan keessan qofa kan ammaan dura bakka kamirratti upload hin ta'in kan dhuunfaa yeroo san upload gochuudhaaf isin qarqara. Qarshiis ni kafala. Namoonni baay'een qarshii irraa argachuu irratti argamanii yeroo baay'ee namoonni baay'een beeksisanii jiranii aappii kanas akka beeksisaatti itti fayyadamee jira. Aappii kanas buuftanii itti fayyadamuu dandeessanii. TikTokii caalayyuu namaaf kafala. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Isa kanas dhumarratti eessaa akka argachuu dandeessan aappii kana isinitti agarsiisa. Egaa walumaa galatti barnoota kan koo kanarraa irratti kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe beeksifni adda addaa bilbila keessan irratti dhufuudhaan yoo isin rakkise akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeessan keessattuu aappiiwwan akka Imoodha kan akka TikTokidha kan adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana keessa yoo seenne amma beeksisa adda addaatu aappii kanarratti argama. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Beeksisa baay'eetu jira asirratti argatanii beeksifnoonni kunneen illee baay'ee akka itti fayyadamne aappii kana na godhu jechuudha. Egaa aappiiwwan baay'ee irratti jechuudha beeksifni akkanaa isin rakkisaa. Kanaafiyyuu akkamitti ofirraa balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha guyyaa har'aa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaan dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaa akkanumallee mallattoo bilbilaa yookaan notification san tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Warroonni TikTok irratti, Facebook irratti, platformii kamiinuu jechuudha hordofaa jirtan viidiyoo kana hordofuu barbaadan jechuudha. Chaanaala kan koo kan YouTube keessa seentanii jechuudha. YouTube keessan irra ne seentu. Ergasii bakka search baarii kanarratti jechuudha. Bakka search baarii kana argaa jirtan jedhee yaada. Achirra seentanii Soof Umar app jettanii akkuma screen irratti isiniif barreesse kanatti ni barreessitu. Ergasii jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. Isa kanarratti kilik gochuudhaan ergasii isa kanadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo chaanaalli kan koo isa kana kilik gootanii as keessa seentanii viidiyoowwan baay'een jiranii as keessa seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Akkanumallee asumaan subscribe gochuun dagatanaadha. Chaanaala kan koo kan Soof Umar app subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Ergasii immoo mallattoo bilbilaa kanallee kilik gochuudhaan ol irra godhaadha jechuudha. Yeroo hundayyuu platformii kamirrattiyyuu viidiyoo gadhiisu guutuu isaa kan argattan YouTube chaanaalii kan koo keessa seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Haala kanaan asirra gadhiisaa viidiyoowwan baay'een barnoota cimaa qaban as keessatti argamu. Viidiyoowwan kanneen illee daawwachuudhaan barnoota adda addaa irraa argachuu ni dandeessanii. Egaa viidiyoowwan kanneen illee daawwadhaadha. Guutuu viidiyoo kanaas asirratti ni argattu jechuudha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti bilbila keessanitti intarneetaan yeroo fayyadamtan beeksifni adda addaa dhufuudhaan isin rakkisa jechuudha. Fuula itti fayyadamtan kan Imo keessanii kan aappii adda addaa jechuudha. Kan Facebookii kan maal kan barbaadan haa ta'u haguuguudhaan beeksisa adda addaatiin isin rakkisa jechuudha. Furmaata kana beeksisa akkana kan ofirraa hambisuu barbaadan steepii amma isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan ofirraa hambisuu ni dandeessanii. Aappii tokkotti fayyadamnu sitingii keessan keessa qofa seentanii wanta sirreeffattanidha kan isinitti agarsiisu. Kana sirreeffachuudhaaf immoo akkana qabdanii bilbila keessan sitingii bilbila keessanii keessa ni seentu. Ergasii immoo connection kan jedhu kana keessa ni seentu. Ergasii akkana gabbuutan jechuudha. More connection settings kan jedhu kana kilik gootanii. Ergasii immoo private DNS kan jedhu kanarratti kilik gootanii. Ergasii haala kanaan isin dhufa jechuudha. Ofirra ta'ee isin dhufa yeroo hundayyuu. Kanaafiyyuu isin maal gootanii private DNS provider host name kan jedhu kanarratti gootan jechuudha. Haala kanaan bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kana private DNS provider host name kan jedhu kanarratti kilik gootanii. Ergasii barreeffama amma asirratti barreesse kana jechuudha argattan jedhee yaada. Barreeffama kana screen irratti isiniif barreesseera. Haala kanaan wal qabsiiftanii barreessitanii DNS dot jettanii add guard jettanii ergasii dot com jettanii bifa amma screen irratti isiniif barreesse kana barreessitan jechuudha. Ergasii save gootan jechuudha. Save gootanii asirratti save isinii gochuu isaa ni ilaaltu jechuudha. Ergasii of duubatti ni deebitu keessaa ni baatu jechuudha as keessa. Egaa ammaan booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo platformii kamiin irrattiyyuu beeksifni adda addaa isinitti dhufuudhaan isin rakkisu wanta kana itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Haala kanaan beeksisa adda addaa kan bilbila keessan irratti dhufuudhaan yeroo intarneetitti fayyadamtan isin rakkisu haala kanaan ofirraa dhorkuu ni dandeessanii. Dhumarratti aappii kana wal isin barsiisuu barbaada. Aappiin kunis Kaawii jedhama. Kaawii kana keessa yoo seentan jechuudha itti fayyadamni isaa haalli itti banattan haaluma TikTokiti kana garaagarummaa tokko hin qabu. Egaa viidiyoowwan daqiiqaa tokko gad ta'anidha kan asirratti illee upload godhan yeroo baay'ee ijoolleen keenya asirratti fayyadamaa jiranii. Isinis asirra seentanii akkaawuntii mataa keessanii banattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Asirra seenuudhaan haalli itti fayyadama isaa waan tokko garaagarummaa hin qabu jechuudha kan TikTokitiin. Kanaafiyyuu akkaawuntii mataa keessanii banatanii asirraa qarshii argachuu ni dandeessanii. Garuu wanti adda isa godhu jechuudha aappii kana TikTok irraa wanti adda isa godhu
Viidiyoon asirratti isin gallakiftan bakka kamirrattiyyuu pilaatfoormii kamirrattiyyuu gallakkisuun qabdanii asirra qofa jechuudha. Kaffaltiin isaa tokko baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een irraa fayyadamaa jiranii achirra seenuudhaan isinis irraa fayyadamaa isinii jechuu barbaada jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa aappii kanas argachuu barbaadan maal gootan jechuudha. Aappii kana warroonni hin arganne jechuudha. Yeroo baay'ee biyyoota tokko keessatti aappiin kun hin hojjetu waan ta'eef as Telegraama kan koorra isiniif kaa'ee jira. Buufachuu barbaadan Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf hin hojjetu. Aappii kana buufachuu hin danda'amu. Eessaa buufachuu kan dandeessan tolaan isinitti agarsiisa jechuudha. Play Store irraa hin argamu jechuudha. Biyyoota tokko malee biyyoota baay'eetti hin argamu. Kanaafiyyuu maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti Telegraama irra ni seentu. Ergasii bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo liinkii amma isiniif barreessu kana ni barreessitanii aati jettanii Soof Umar jettanii wal qabsiiftanii barreessitan jechuudha. Soof Umar app jettanii akkuma iskiriin irratti isiniif barreesse kana barreessitanii addaan isiisinaa barreeffama keessan yoo barreessitan aat Soof Umar app jettanii haala kana yoo barreessitan jalqaba irratti isinii dhufa nama 286. Egaa chaanala kan koo kan Telegraamaati isa kana keessa seenuudha. Egaa appicha dhuma kanarraa isiniif kaa'ee jechuudha. Appii kanallee asirraa buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Telegraama kan koollee join gochuudhaan itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Barnoota baay'ee YouTube irratti dabarsu hunda asirraa liinkii isaa asirra isiniif kaa'ee jira. Barnoota dabalataa as keessaa argachuu dandeessanii namoota illee gara kanatti affeeruudhaan aad gochuudhaan meembarii isaa kanaaf baay'iftan abdiin isinirra qaba. Egaa yeroo hundayyuu ammaan booda aappii kamiyyuu liinkii isaa kan asirra isiniif kaa'aa qajeelumatti Telegraama kan koorra seentanii buufachuu dandeessan. Bakka kana tuquudhaan yeroo hundayyuu daawunlood gootanii ergasii immoo asuma irratti kilik gootanii Instaayil akka godhu isiniif affeera. Instaayil godhachuudhaan aappii kanatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaa isinii jechuu barbaada. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhadha. Maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.